Koodii yookiin lakkoofsa icciitii amma isinitti agarsiisu simiin keessan nama biraadhaan to'atamuuf dhiisuu isaa adda baafachuu fi gara bilbila itti bilbiltan keessa galtu. Sana booddee koodii kana barreessitu. Urjii riqicha 21 riqicha jechuun itti bilbiltu. Haala kanaanii not forwarding jedhee isinii fidatana bilbilli keessan nama biraadhaan to'atame hin jiru jechuudha. Garuu yoo akka sedhee fida ta'e bilbilli keessan gara nama biraatti forward ta'aa jira yookaan to'atamee jira jechuudha. Kana irraa kaasuuf koodii kana immoo fayyadama. Riqicha duwwaa 2 riqicha gochuudhaan bilbiltu. Sana booddee irraati isiniif kaa'a jechuudha. Deemtanii gaafa cheek gootanii akka kanaatti isiniif mul'isa. Guyyaa guyyaatti barnoota akkasii gatii gadhiisnuu fi follow gochuudhaan maatii keenyatti dabalama.